Ayyaanni araarrii fi nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa eegallaa. Guyyaa har'aa irratti haala qoqqooddama macaafa qulqulluu irratti akka weebsaayitii guddichi addunyaa kanaa Wikipiidiyaa jedhamu macaafa qulqulluu kallattiilee gurguddoo afuriin qoode kana hin oollaa. Namni dubbisuu barbaaddan hin oollaa weebsaayitii kana dubbisa. https wikilopiidiyaa organ jedhu wikilopiidiyaa macaafa qulqulluu jedhu kanarraa weebsaayitii kanarraa dubbisuu ni dandeechu jechuudha. Weebsaayitii kanarratti weebsaayitii guddichi waa'ee addunyaa dabarsu kun haala qoqqooddama macaafa qulqulluu akka kitaaba qulqulluutti sirrii moo sirrii mitan jedhu warra waliin ilaalla jechuudha. Haala qoqqooddama macaafa qulqulluutti weebsaayitii kanarra fi haalli qabatamaa macaafa qulqulluu jedhan tokko moo tokkoo miti kan jedhu warra waliin ilaalla waan ta'eef viidiyoo kana sheerii gochuun dagatina. Irra isin rakkisaa saba hedduu bira akka ga'u sheerii walii gochuudhaan na gargaaraa isiniin jedha. Qabiyyee macaafa qulqulluu jedha laalachi asirratti yoo dubbisnu. Kakuun moofaa akka aadaa kiristaanaa iddoo gurguddoo afuritti qoodama. Inni tokko seera kitaaba shanan jalqabaa Muuseen barreesse seera uumamaa, seera ba'uu, seera lakkoofsaas akka seera keessa deebii qaba jedha. Inni lammaffaa immoo inni lammaffaa kitaabota seenaa jedha. Kitaaba seenaa saba Israa'el erga biyyaa ka'anii seenaa keessaa hanga boojuu ba'uu Baabiloon himu. Fakkeenyaaf Iyyaasuu abboota firdiyee haala kanaan qoqqooda. Inni ittaanu kitaabota sadaffaa irratti kitaaba ogummaa fi walaloo jedha. Inni arfaffaan kitaaba raajotaa jedha. Haala kanaan warri te'oolojii baratan bakka hedduutti haala qoqqooddama macaafa qulqulluu weebsaayitii hedduurraa haala kanaan qoqqooda. Garuu macaafni qulqulluu batamaan akka macaafa qulqulluu irratti haala kana akka hin qoqqoodamne har'a wajjiin ilaallachuudha. An kana dura te'oolojii tokkooyyuu hin baranne. Garuu macaafa qulqulluu haala qoqqooddama taphata isaa har'a waliin ilaalla waan ta'eef sirriitti obsaan dhaggeeffadha. Macaafni qulqulluu kakuun moofaa. Macaafni qulqulluun kakuu moofaa dameelee baattuu ibsaa torbaan qabuun ibsamuusaa. Isa kana luqqisiiwwan nuu ibsannee walitti u'an luqqisii sadii waliin ilaalla. Tokkoffaa irratti kan argamu ba'uu 39, 37, Maatewos 25 tokko tokkoon kanneen waan waliin ilaallu. Tokkoffaa irratti ba'uu 39, 37 fi Maatewos 25 tokko agarsiisuu fi mul'ata tokko 20 bakka tokkotti ni ilaalla akka sirriitti nuu galuuf jechuudha. Wanna biraatti fuudhuun akka nuuf galuuf. Seera ba'uu 39, 31 baattuu ibsaa warqee qulqullaa irraa hojjetame ibsaa akka tarree taa'umsa isaatti mi'a isaa hundumaa cuunfan ejersaa ibsichaaf ni ta'a. Warqee qulqullaa har'a waldaan kiristaanaa qulqulluu ta'uu qabda jechuudha. Cuunfan ejersaa immoo Maatewos 25 tokko aga 13 yommuu dubbistan 25 seenaa durboota kurnan keessaa 5 abshaalonni 5 gowwoota isa keessaa hayyoonni adda addaa kallattii adda addaatiin yommuu hiikan dhaga'umaa dubbisaas maalitti hiikama seeta? Cuunfan ejersaa sagalee waaqayyoo jecha waaqayyootti waan hiikamuuf sagalee waaqayyoo kun immoo baattuu ibsaa cuunfan ejersaa baattuu ibsaa irraa akka ifu jedha Muuseen hojjedhu jedha. Baattuu ibsaa irraa hojjetame jechuun sagalee waaqayyoo waldaa kiristaanarraa nu irraa kallattiilee torbaan dameelee torbaan ifa jechuu jala mukaa beeka. Kan immoo baattuun ibsaa mul'ata tokko 20 irratti baattuun ibsaa waldaa kiristaanaa ta'uu nu ibsa. Mul'ata tokko 20 maal jedha? Himni urjoota torban harka koo mirgaa keessatti argitan akkasumas baattuun ibsaa warqee irraa hojjetame torban dhokataa ture. Amma garuu
urjoonni torban ergamoota waldaa torbanii, baattuuwwan ibsaa torban waldaa torbanitti hiikama jedha. Haala kanaan qoqqoodama jechuudha. Baattuu ibsaa torban waldaa torba erga ta'e, ibsaan immoo sagalee Waaqayyooti. Haala kanaan qoqqoodama jechuudha. Kana malee Isayyaas 11 tokkoo haga lamaa fi Yohaannis wangeela Yohaannis tokkoo qaamnee hoo laalle Isayyaas 11 haga lamaatti hidda dhiissee keessaa latiin akka ba'u dameen hundee isaa keessaa ba'e ija nu bu'atu hafuurri Waaqayyoo hafuura fakkaatte jechuudha. Inni kun Iyyasuus Kiristoos immoo macaafa wangeela Yohaannis tokkoo qabdanii yoo dubbise sagalicha ture jedha. Sagalichi foon uffatee biyya lafaa sagalichi kun Iyyasuus Kiristoos damee torba qaba jechuun sagalee Waaqayyoo dameelee torba qaba jechuu waan ta'eef akka kanaan sagalee Waaqayyoo kun dameelee torba qabu sirriitti nu ibsa. Macaafa qulqulluun nu ibsa. Laalamma kana ana duun ta'e macaafa qulqulluu. Iyyasuus Kiristoos damee torba qaba. Iyyasuus Kiristoos immoo sagalee Waaqayyoo waan ta'eef sagalee Waaqayyoo kun dameelee torba qaba. Kanaan qoqqoodama. Kana qofaa miti. Kana malee Iyyasuus Kiristoos biyya lafaarra yommuu deemee barsiise Luqaas 24:44 fi fakkeenya tokko haga 6 waliin ilaalla. Luqaas irratti kana booda jedha Iyyasuus Kiristoos jecha Iyyasuus Kiristoos. Kana booda Iyyasuus yommuun asii wajjin ture waa'ee kootiif seera Musee jedha. Macaafni seeraa 5 isa kanarratti hayyoonni illee akkasuma jedhan illee akkasuma jedha. Macaafa seeraa kan beekumsaaf sodaa Waaqayyoo damee tokkoffaa damee isa bal'aa jalaa san go'achuuf maal irratti dabala? Beekumsa gochuuf macaafa seeraa kan muuxannoodhaan seera kanaan jiraachuun impiraaktikaalidhaaf beekumsi piraaktikaalii fi muuxannoodhaan taa'uu qaba waan ta'eef muuxannoo Iyyaasuu irratti daballee kitaaba muuxannoo Asteer macaafa abboota firdii hunduma isaa irratti daballee macaafa maalitti ta'a? Macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo damee isa jalaa bal'aa kana damee beekumsaaf sodaa Waaqayyoo kana nu uuma jechuudha kanneen irratti dabala. Haala kanaan qoqqoodama jechuudha. Macaafa seera Musee. Inni lammaffaa macaafa raajotaa. Macaafni raajotaa macaafa raajii Isayyaas macaafa raajii Miikiyaas macaafa 27 sun macaafa raajotaa. Inni kun yoo maal jedhama? Macaafa gorsaa fi humnaa. Akkuma Iyyasuus Kiristoos dameelee torba qabu macaafichis dameelee torba qaba. Macaafa raajotaa, macaafa faarfannaa as keessatti Iyyasuus Kiristoos kan dhiise macaafa ogummaaf hubannaa. Waa'ee Iyyasuus Kiristoos fuudhee macaafni ogummaa kun akkuma fakkeenya tokko haga 6 irratti kan barraa'e namni ogummaa akka ittiin argatu maal jedha? Fakkeenya tokko haga 6 fakkeenya Salamoon ilmi Daawit mootiin Israa'el kanatti aanee jira. Isaanis namoonni ittiin ogummaa fi barsiisa akka argatu kan gargaaru jedha. Fakkeenyaan namoonni ogummaa akka ittiin barsiisa akka ittiin argataniif haala kanaan qoqqoodama. Iyyasuus Kiristoos iyyuu dameeleewwan kan biyya lafaa yoo haala qoqqoodama kan barsiisee ture. Akkasumas akkuma kana dura macaafa raajii Isayyaas tokkoof lama irratti haala qoqqoodama macaafa qulqulluu Iyyasuus Kiristoos dameelee torba akka qabu. Hidda dhiissee keessaa latiin akka ba'u dameen hafuurri Waaqayyoo jechuun hafuurri fakkaattii, hafuurri ogummaaf hubannaa, hafuurri gorsaaf humnaa, hafuurri beekumsaa fi sodaa Waaqayyoo dameelee torba baattuu ibsaa torbaan qoqqoodamuu sagalee Waaqayyoo jechi Waaqayyoo haala kanaan qoqqoodamuu sagalee Waaqayyoo keessa jecha Waaqayyoo irratti hundaa'ee waan ta'eef inni nuti immoo Wikipiidiyaa fi weebsaayitiin adda addaa kun warri te'oolojii haalli isaan itti qoqqoodan sagalee Waaqayyoo irratti jecha Waaqayyoo jecha mataa isaanii waan ta'eef inni kun dogoggora akka ta'e inni haalli qoqqoodamni kun xiqqoo wanni hin hubatamne akka keessa jiru namni jala muree beekuu qaba jechuudha.
Laal yeroo kamiyyuu wantoonni wajjin deeman tokko beekumsi sodaa wajjin deema. Sodaa jechuun wanta beekaa karaa sirrii ta'een raawwachuu jechuudha. Sodaa jechuun wanta beekan karaa sirriin wanta tokko hin beektu ta'e sodaa jechuun kallattii beektuun malee karaa hin beekne ala yoo raawwatte sodaan jedhama. Kallattii beektu wanna beektu kallattii beektuun raawwatte jechuudha. Gorsi yeroo hundumaa humna wajjin deema. Gorsi humna dabalataa namaaf hin kennine gorsa hin jedhamu. Mee namni tokko gorsaa hoo qabaate gorsaan sun mee muummicha ministeeraa fudhaa gorsaa qaba. Kallattii adda addaatiin namni wanna hundumaa hin danda'u. Sababni isaa namni waan nama ta'eef akka waaqayyoo kallattii abbiinsa isaatiif himamee hariiroo hawaasaatiin namni gorsu. Waa'ee hariiroo hawaasaatiin nama barate waan ta'eef xaqlaamni muummicha ministeeratiif kallattii saniin humna dabalataa kennuudha. Waa'ee walqunnamtii alaasuu ta'e kallattii saniin humna dabalataa beekumsa dabalataa beekumsi immoo humna hoon ta'an dhiibbaa warratti uume gorsaa odoo hin ta'in dhukkuba jedhama jechuudha. Humna dabalataa kennuu qaba gorsi. Akkasumas ogummaan hubannaa malee. Ogummaan hubannaan dhalaa waa hin qabu. Akka seera biizinasii abbaan biizinasii wanta tokko hojjechuun dura fedhii maamilaa hubachuu qaba jechuudha. Fedhii maamilaa har'a sooftiweerii guddaa nama fayyadne tokko yoo hojjenne maamilleen itti fayyadamne ogummaa sooftiweerii saniin itti hojjenne homaa bu'aan qabu jechuudha. Asirratti isin yaa galu hubannaan kan akka Iyyasuus Kiristoos hin jiru. Maaliif wanta laphee namaa keessa jiru ni beeka jechuudha. Wanta nu barbaadu, wanna nu barbaachisu hubataan akka Iyyasuus Kiristoos ogummaan isa bantii waaqaaf lafa uumedha. Bantii waaqaaf lafa utubaa malee isa uume kana waan ta'eef Waaqayyo gooftaan Iyyasuus Kiristoos ogummaa hubannaa baay'ee guddaadha. Fakkaattii fuudhi fakkaattiin kun immoo isa tokkodha. Beekumsaaf sodaa Waaqayyoo gorsaaf humnaa ogummaaf hubannaa gizee tokko guddachuun fakkaattii jedhama jechuudha. Gizee tokkodha. Beekumsaaf sodaa Waaqayyoo gorsaaf humna ogummaaf hubannaa gizee tokko guddachuun sagalee Waaqayyooti. Hafuura fakkaattii. Macaafa akka macaafa qulqulluutti macaafni fakkaattii kun macaafa faarfannaa. Macaafni faarfannaa kun meeqa seeti? Iddoo gurguddaa shanitti qoodama. Maaliif bakka gurguddaa shanitti qoodama asitti? Beekumsi, gorsaa fi ogummaa bakka sadiitti. Isa kanarratti macaafa seensaa fi mul'atootti daballe 5 ta'a jechuudha. Sadi irratti lama dabalte seensi tokko lammaffaan cuunfaa walitti 5 ta'a. Beekumsi yeroo hundumaa beekumsa yoo jenne sodaan biraan hafa. Gorsa yoo jenne humni biraan hafa. Ogummaa yoo jenne hubannaan biraan hafa. Isa kanaa immoo isarratti cuunfaa fi seensa fi cuunfaa yoo dabalte 5 ta'a jechuudha. Haala kanaan kitaabni qulqulluun qabatamaan qoqqoodama waan ta'eef xiqqoo amma immoo baattuuwwan dameewwan Iyyasuus Kiristoos kana ibsina. Inni bal'aan jalaa kun laha. Inni calalamaan kan irraa fi inni jalaa kun beekumsaaf sodaa Waaqayyoo. Macaafa qulqulluu keessatti immoo seera uumamaa haga macaafa Iyyoon bakka bu'a jechuudha. Macaafota kanneen hunda seera uumamaa haga macaafa Iyyoo. Macaafni itti aanu kun macaafni kun laha. Macaafa gorsaa fi humnaa. Macaafni gorsaaf humnaa kun immoo macaafa raajotaa. Macaafni itti aanu macaafa ogummaa hubannaa. Macaafa mootii Salamoon barreesse macaafa fakkeenyaa gaweedduu jechuudha. Inni gidduu kun macaafa faarfannaa baattulee ibsaa torba. Haala kanaan qoqqoodama waan ta'eef dhaggeeffattoota keenya nama hunduma bira hayyoota warroota teoloojii bira baratan bira akka nagahu sheerii gochuun dagatina. Sheerii, laayikii fi sabiskiraabii gochuun na gargaara. Kan hundumaa yuutuubii kana immoo fooloo gochuu sabiskiraabii gochuun dagatina. Kan hundumaa waan ga'eef Waaqayyo isin haa eebbisu nagaan tura.